maalitti kanatti argamu dandeessaa? Ayyaana warra abbaa Oromoo isaan jiranii fi kanneen darban kan dabreef sadaqaa isaan jiraniif ammoo barakaa jechuudha. Waggaa 14ffaasaa kabajuudhaaf iddoo kanatti ammaan dura amantii kam keessa kam hordofaa turte? Amma hoo amantii kam hordofa? Kanaan dura Uummanni Oromoo jechuun ilmaan Booranaa fi Bareentuun sirnoota darban keessatti qoqqoodaa yookaan immoo kolonii amantiilee gubbaa fi jalaan seenan lamaan keessa turan turuu isaanii namoonni as jiran isaan hafanis ragaa bahu. Addunyaanis ragaa bahaa jechuudha. Biyya dachee Oromoo irra dhufanii waggoottan darban yeroo jaaraalee darban keessatti uummata afaan tokkoon aadaa tokko duudhaa tokko wajjin qabaachaa ture. Gargar facaasanii wajjin nyaatanii wajjin akka hin du'e namni wajjin nyaatee wajjin du'e garaa waliin nyaatu waan ta'eef wal biratti akkana bulan taasisanii turuu isaanii ni yaadatama. San keessaanis damee tokko isa jalaan seene kanneen jechuun turki warri utuman turki jechuudha. Yeroo weerara gama jalaatiin seenan asee bifa wantiitiin maalaatiin jedhu bifa daldalaatiin jalli yeroo san keessatti jechuudha. The first time for the entrance of Turkish jechuun yeroo san keessatti akkuma warreen barattan itti irra beekanitti seensa warra turkootaatiif bu'uura kan ta'e yeroo san keessatti daldala jechuun badhaadhina amantii isaanii barbaadaaf jechuudha. Kana keessa yeroo san akka keessummaatti qabanii bakka bulooditti babal'isaa hawaasaalee yookaan immoo duudhaa isaanii hawaasa kana akka dirqama tokkotti irra kaanii kan bira deeman kana kanneen warreen keenyas dhaadanii maqaan keenyas jijjiiramee bifa qofa kan isaan jijjiiruu dadhaban. Fakkeenyaaf wanti kun alaasee ibsaa namni tokko maal irraa beekuu danda'u jedhu maqaan kiyya Abdulatiin Kaadiyyiiti. Alyi ka amburii ejeruu ambu akkasitti achi deemu. Namichi amburii jaamu sun isa achi maqaan Alyi maal jaamu kun hin turre dhiiroo maal ta'eeti yeroo san keessa rakkatee nama akkana jaamu kana dhaleewwanni jiru qoftiin gaafisiisa. Har'a ammoo an Abdulahiin Jamaal Mahammad Abdallan Dhaluu Jaalataa Magarsaan Dharaa dhiiroo bakka sanatti anuu maal taanaan gamal dhufu wanni jettu tun qaama ragaa ta'uu si aduma irra bira kuttaadhati. Garaagarummaan amantii keessa turtee fi amantii waaqeffannaa maal? Waan amma jeesanaa bar. Amantii san keessa yeroo ture jechuun an kan hin beeku vaayirasii HIV qofa jechuun kan nama tokko irraa namatti yoo dabre namni abdii muree jala taa'u dhalli Oromoo amantiilee lamaan kanaan haguugamanii jireenya du'aan boodaati wanti sitti haasamu jechuun nama du'ee deebi'ee waan arginiif wanta haasamu dhugaa siif fakkaatee abdii murtee kan jedhates namni waan jiruudhaa dubbata namni jiru waan jiruu dubbata nama jirutti waan du'aa dubbataniiti nama du'e ka deebi'een agarre jibba qofaanii hin bare yeroo san keessatti waan biraan barree guyyaa tokko maal na jedhise ta'u maalti yaa dhufeen kiyya ijoollee kiristaanaa tan wajjin deemiin footoo hojjise kaaseeti gaafa duutallee isaanuma wajjin jalisu warra gaaraatti hojjiseen ta'a neenaat kaayoon ishiin dhufteef maal akka taate asuma lallaati sababa amantiin jechuun namichi sababa kiristaana ta'e kaameeraa qaba jechuudha akkuma sanatti waa inni keessaan jedhi jechuudha footoo si kaasaa addasin beeku gaafota addan beeku jechuudha akka isaan jedhi Haring argisamii uumammoo uumaa fi uumitan adda wallaanitti hafoota waabatu. Duraanumaan waa gaggaafadhaa boo qajeelchaa fi jallisaan isa jettanii dhiirwaniin kun jabaadha moo akkamiin na qajeelchuu warra dadhabee burdii baachi guuratee na eegaa jechuun. Eeyyama qajeelchuu fi jallisuu isa ta'e aniin kun roobootiidha isaaf fakkeenyaaf amma jecha kanaan booda akkan dubbanne osoo na godhuu danda'u. Osoo hin jiru gaa'ummaan xiyyaa'uu akka namaatti jechuun namaa foon uffatteeti ibiddi na gubuusaa bara jettee irraa agarsiisteen hangasuma xiqqallee ga'u jechuu akka isaan jedhe
Egaa boruu ijaa bo'uudhaaf ta'u chitti diba gurratee ishee gatoo jawaan kana dhala namaa ammaa kanatti kamsi dabbalee ta'e. Si qajeelchaa si jallisaa isuma qajeelchuu fi jallisuun hin dhaga'e jaalli anaa kana dhiira nu qajeelchuu hin danda'u. Egaa isaa qajeelchaa isaa jallisee eega jedhu dhiiru anaa kanaarra mana qajeelchuu dadhabeeti lalaan hin dadhabuu mireenni achuma jalaadha isaa dadhabeeti boruuf ijaati baachi guuratee naataa gaafiin jettu naandee beereete achuma rabbi hundaa jechuudha. Kanaaf amantii san keessa yeroon turetti waa'uma jibbaan of obboleessanii walii barattoonni ta'aa uummata biraan na barsiisanii garra nama wajjin nyaatanii wajjin dhuginii wajjin deeminii footoo hojjechiisaa isaanii ganda akkatti argamee ta'ee irraa marga gamana yeroo ati jechuun addunyaa kanarratti jechuun jireenya dhala namaatiif amantii islaamaatii jechaa tura. Amantii islaamaatiin dhuguma jireenyi dhala namaa jechuun namni akka namaatti yoo kabajamu ta'e anarra kiristaana waliin ta'e keeyyata sanirraa jechuun ittiin bulmaata warra islaamaa sanirraa jechuun yoo narra kiristaana ta'e jechuun gaaromminni biyyan dubbatamu waan keessa jiru akkamitti wanni kun naammata akka namatti. Mana kana yoo dhaqxe guututti gaaromminni warra islaamaan haasa'amu warra meeshaalee kiristaana bira dhaqiitiin warri azaabaa kan ijiin uummata giddaafuu mul'ata kana mootiin jaansifanii wanni seena jee ta'aa ture sani kaayaan barbaadanii sanii miti azaaba sanu jaannatti sanu osoo hin ta'in jarri lamaa waan adda isaan itti baasu qofa. Ati kanaa azaaba seenaa warra jannataati ati kanaatu azaaba seenaa warra jannataati jettee jirta. Wanni inni barbaadame jechuun jalqaba irratti lafaa ishii wajji nyaatee namni wajjin dhugne garaa waliin nyaatu namni ammaas waan irratti walitti isa fidu qabne tokko komeses jechuun waan irra siyaamu tokko qabaachuu qabda addunyaa kanarra jechuun namni waan irratti wal ga'u hin qabne waan irra wal ga'u san dhabe immoo bakka itti yaadaa jijjiiru ni qaba. Egaa miilaan amma yeroo hedduu goota kiristaanni yoon ilaama fuumaa jechuun loojikii mootummaa ijaarraa jechuudha lafoota irratti ijaarama. Uummanni keenya yeroo san tulluu lagaa fi jechuun malkaa fi tulluu gabbee reeffatakkaan jechuun seera garagaru jechuudha. Alagaa yeroo waan kee fuudhe waan kee fakkaatu lafa siikaa'ee gahatee mataan arfatti. Namni yeroo san jiru osoo beeku jallisaa kan irratti dhalate immoo itti barate waan taateef amma itti fakkeenya islaamaan taane waa duutu jedhee dhaabbatu waan akkil. Waa'uma lubbuu si keessatti dhaabbatu isheedha bira. Eegaan seeta bara. Islaamaan ala taatee waan jiraattu jisee. Ni jiraata immoo jiraachuu argeetiin jira waggaa meeqa jechuun hangaan lafaa sitti waan taatee wanta kanaa jechuun abbaa gadaa bira dhufnee ni mirkaneeffannee irraa itti qubne malee qaamni kun akkanumattuu fakkeenyaaf nama kana guyyaa guutuu dhaabbatanii azaana nama booya gaanne fayyatan yeroo ammarra hin azaanne bara nama faattu jennee itti ergee hin qabu bara lakkaawwatee guyyaa 19 dubbaana 19 jalqabne ilmaan wajjin kunuun ga'uu fi hangi sidaama barate fiigaa dhufa kaan illee dhugaa harkisa waan taate azaana namni yaamee jiraate ammoo azaanni nama yaamee jechuudha. Kanaaf maaliin jechuu barbaada walumaa galatti ani yeroon achi ture keessatti mee dhuguma isin namni takkaa gaarummina islaama taatee gaarumminni kiristaana si biratti haasamu kiristaana taatee gaarumminni warra islaamaa si biratti haasamu maawwina gaariisiif waaqeffataan bara bikka siyaasaa fi haaraan jaansan duubataa jira waloo duraati ammaan inni badda jireenya biyya lafaa kanarratti waan siyaasaa fi haaraan jaan duuba wanna fi jiraachuu qofa. Akkana jiran qabdu waan siyaasa janii lafin hoggansanii fi waan haaraan jaansan duuba woomagaatti jiraatati. Fakkeenyaaf isatti sadarkaa sadii deemame dhala Oromoo kana jechuun jenosaayid sanyii isaanii balleessuu irratti guututti yeroo san keessa kaayyoon isaanii sanyii dhala namaa sanyii uummata Oromoo kana dhabamsiisu. Kunis wayniin akkuma bareeduma niitiitiif diina itti heddummaata jedhamusan duuti jedhamusan jechuudha. Kaleessa eenyu akka turre waan nu beekaniif